Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti aanaan Odaa keessummoota simachuurraa eegalee eegumsa nageenya tufiinsa qabu cimsuuf sagantaa bunaa fi shaayii qopheesse. Bulchaan aanaa Odaa obbo Fiqaaduu Tashoomaa haasawaa baniinsaa taasisuun akka jedhanitti kaayyoon sagantaa kanaa keessummoota gara Adaamaatti dhufan simachuun haala gaariin keessummeessuuf ta'uu ibsuun caasaa nageenyaa fi jiraattota aanaa Odaa milkaa'ina gama misoomaa fi nageenya keessatti hirmaatan galateeffatan. Kaayyoon sagantaa kanaa keessummoota gara Adaamaa dhufan simachuudhaaf Adaamaan akkuma aadaa Oromootti waan qabuun uummanni kan keenya keessummaa isaa simachuu itti beeka waan ta'eef aadaa kana itti fufsiisuun immoo ga'ee caasaa sadarkaatiin jirudha. Jiraachisan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Yimanuu Tashoomaa ergaa dabarsaniin akka jedhanitti sagantaa bunaa fi shaayii kana qopheessuun kan barbaachises Adaamaan misooma kooriidariitiin hawwatummaa ishee dabaluun miidhagina addaa gonfachaa jiraachuu ibsuun keessummoota haala gaariin simachuurraa jalqabee bu'aan kun akka dhufuuf ammoo nageenyi tasgabbii qabu jiraachuudha jedhan. Aanaa Odaati irratti sagantaan bunaa fi shaayii kanuma sababa godhatee sagantaa gaggeeffamaa jirudha. Keessatti hojiin misoomaa kun yoo hojjetamu uummanni keenya, hooggansi keenya, abbootiin qabeenyaa fi caasaan sadarkaadhaan jiru gahee isaa bahaati kan ture waan ta'eef hojiin kun salphaadhaan kan milkaa'ee miti jechuudha. Magaalaan Adaamaa guddina gama misoomaa nageenya siyaasaan dhufaa jiru keessatti qoonni hooggansaa sadarkaan jiru hawaasaa fi qaamolee biroo tumsa olaanaa taasisaa jiraniin qabatamaan dhugoomaa jiraachuu fi jijjiiramni waliigalaan amma dhufe kana itti fufsiisuun murteessaa ta'uu himan. Waadaa uummata keenya galle gochaan dhugoomsaa jiraachuu keenya waadaa gara aadeffannaatti mootoo jedhuun hojii keenya bara kanaa jalqabneeti kan jirru waan ta'eef hojii keenya karaa hundaan roga hundaan akkuma kooriidarii irratti milkeessine kana hojii misoomas, hojii nageenyas, hojii siyaasaas milkeessutu nurra jiraata waan ta'eef kana keessatti immoo gaheen hooggansa keenyaaf uummata keenyaa dargaggootaa, dubartootaa olaanaa ta'uusaa hubannee sirriitti cimnee hojjechuutu nurra jiraata kan jedhu san dhaamuu barbaade. Sagantaa bunaa fi shaayii qophaa'e irratti keessummoonni naannolee fi magaalota biyyattii garaagaraa irraa dhufan tokko akka jedhanitti simannaa taasifamee fi haalli misooma kooriidarii magaalicha keessatti argan dinqisiifachuun cinaatti eegumsi nageenyaa fi tokkummaa waliin jireenya sabaa fi sablammootaa kan nama boonsuudha kun cimee itti fufuu qaba jedhan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Odaa obbo Alamuu Baacaa raadiyoo EBS'f yaada kennaniin akka jedhanitti magaalli Adaamaa ambaasaaddara nageenyaatiin akka beekamtu iccitiin guddaan qindoomina hooggansaa caasaa nageenyaa poolisii milishaa gaachana sirnaa tajaajila poolisii hawaasaa paatroolii daawwii fi hawaasa waliin qindaa'uun mariin adda addaa gaggeessuun keessummoota magaalichaa dhufan haala gaariin eegumsa sochii idilee fi dhaabbiin gaggeessuun sagantaa bunaa fi shaayii qopheessuun ta'uu ibsan. Hawaasni jiraatan naannoo jiraatutti walitti bahee sagantaa shaayii bunaa qopheessuudhaan nageenyummaa isaa akka eeggatu dabareedhaan naannoo isaa eeguu akka danda'u hattuu fi loote galtuuwwan garaagaraa naannoo itti jiraatan irraa bilisa godhuudhaaf yeroo garaagaraatti walitti ba'anii bilookii qabanii sagantaa shaayii bunaa qopheessuudhaaf akkasumas wal barumsa garaagaraa gochuudhaan namni akka wal baru akka wal beeku bunaa fi shaayiin immoo aadaa fi duudhaa uummata keenyaati waan ta'eef bifa saniin uummanni keenya nageenyummaa isaa akka eeggatuuf shaayii bunaan kun qophaa'ee jechuudha. Hojiin itti dhiyeenyaan hawaasa qindeessuun keessummoota gara magaalichaatti dhufan nageenyummaa fi gammachuun akka dabarsan simachuurraa jalqabee eegumsa halkanii fi guyyaa gaggeessuun sagantaa bunaa fi shaayii qopheessuun shoora olaanaa qaba kan jedhan ammoo Ofiisaraa poolisii aanaa Odaa saajjina olaanaa Aschaaloo Makonnini. Shaayii bunaan duraanis kan baratame ta'ee garuu keessummoota kanaan wal qabatee nageenya isaaniitiin cinaatti keessummoonni magaalaa Adaamaa Ismaartii kana keessatti waltajjiidhaan dhufan nageenya isaanii qofa eeguu odoo hin ta'in sagantaa kana fakkaatu qopheessinee akka karaa gubbaarrallee yeroo socho'an bashannanaa yaaddoo tokko malee nageenyi mirkanaa'uu bira darbee hamma taphatanii taphachuusitti karaa darbuu danda'an gochuu keessatti hawaasa keenya bal'aa hirmaachisnee caasaa sadarkaadhaan jiru guutuu isaa hirmaachisnee bifa kanaan haala ho'aa ta'een simannaa keessummoota keenyaa sababeeffachuudhaan haala ho'aa ta'e kanaan kana qopheessineerra.